kanneen carraa hojiitiin qotee bulaa keessa buutan qotee bulaa keenya qara qotee bulaa keenya sirriitti waa hunda hubachiisa. Wal qoqqoodamiinsa amma dhufaa jiru kan fidaa jiru eenyu qaamota mootummaa akka wallootti warra godinaati. Ifaan itti qaqqabamuu jira jechuudha. Oromoof Oromoon akka wal nyaatu gahee guddaa taphachaa jirtan. Keessumattuu itti gaafatamaa dhaaba bi'aadeen akka godinaa jiruu fi bulchaan godinaa akkaataa Oromoon itti wal nyaatu qindeessaa jirtan, hojjechaa jirtan jechuudha. Miseensa horachaa jirtan. Uummata xiqqoo waa hin beekne ofitti qabdanii waan biraa itti shidaa jirtan qabdanii. Waliif teenya erga akkana taheen jechuudha. Oromoo walloo dhimma biraa waa takka hin qabu. Dhimma Oromummaa fi eenyummaa qofa. Isin immoo Amaarummaadhaaf erga dhaabattanii rakkoon hin jiru. Mirga keessan akka barbaadan dhaabachuu dandeessu. Mirga keenya akka bachiifachuu immoo hin beekna itti beekna jechuudha. Kanaafuu akka uummanni wal nyaatuu fi akka uummanni wal